Video kana keessatti projektii airdrop kan ta'ee fi karaa bootii telegiraamaatiin kan hojjetamu earn to tap kan ta'e jechuudha. Tokko qabadhee isin dhufee jira. Projektii kana qabadhee wanni isiniif dhufeef tokkoffaa badhaasa guyyatti jechuudha. Earn free 70 ton every day isiniin jira. Guyyaa guyyaadhaan toonii 17 jechuudha. Toonii 17 isin badhaasu. Kana qofaa miti dhaggeeffattoota kan koo badhaasa addaas qabu. Badhaasni isaan qabanis akkuma asirratti argattan ni galmooftanii jalqabarratti ergasii immoo erga galmooftanii booda amma fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan USDT 1,000 isin ni badhaafamtanii sappoortootaaf ni badhaasu. Egaa kanas badhaasa kanas irratti hirmaachuudhaan fayyadamuu dandeessanii badhaasota adda addaa qabu. Projektiin airdrop kun wanti ani isiniif filadheef kanaan itti hojjetamu akkuma projektiiwwan airdrop kanneen biroo jechuudha. Taap gochuudhaan namootaaf invite gochuudhaan akkanumallee taaskiiwwan adda addaa xumuruudhaani kana qofa osoo hin taane immoo badhaasota guyyaa keessatti hirmaachuu dandeessan. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan toonii 17 kanarratti hirmaachuu ni dandeessanii akkaataa ittiin hirmaattan boodarra isinitti agarsiisa. Egaa kana qofa osoo hin taane dhaggeeffattoota kan koo USDT 1,000 ni badhaasu. Egaa isa kanarratti illee hirmaachuu ni dandeessan. Badhaasota garaagaraa qabu. Kana qofa osoo hin taane akkuma projektiiwwan airdrop kanneen biroo jechuudha. Guyyaa liistii ta'anitti kaffaltii gaarii ni kaffalu jedhamee eegamu. So projektii airdrop kan ta'ee fi karaan ittiin hojjetaniif akkanumallee badhaasota adda addaa kan qabu. Badhaasota kanneen yoo mo'attan immoo qarshii gaarii irraa hojjechuu kan dandeessan. Badhaasota sanii yoo mo'attan daayirektiidha gara waalitii keessanitti kan isiniif seenu. Guyyaa liistii ta'e immoo guyyaa eebbifameedha. Sun gara tookiinitti yeroo jijjiirameedha. So badhaasota kanneen immoo liistii osoo hin ta'in argachuu dandeessanii guyyaa mo'attan jechuudha. So akkaataa ittiin hojjettan projektiin airdrop kun onas taap jedhama. Egaa akkaataa ittiin hojjettan karaa ittiin hojjechuu dandeessan akkaataa itti galmooftanii immoo badhaasota kanneen irratti hirmaachuu dandeessan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. An already kanaan dura waan naaf kaffaleef viidiyoon kun isin fayyada jedhee qabadhee isiniif dhufe akkaataa ittiin hojjettan yoo carraa keessan taasise immoo badhaasota kanneen argachuu ni dandeessan waan ta'eef irraa fayyadamaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuu Waraabbii bakka jirtanitti nageenya kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa viidiyoo kanaan projektii airdrop kan ta'e earn to tap kan ta'e akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan akkaataa ittiin badhaasota kanneen kan guyyaadhaa kan torbaanii irratti hirmaachuu dandeessan step iraan isinitti agarsiisa. Hanga viidiyoo kanaatti na faana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan ni eegalla. Guys gara barnootichaatti. Kanaan dura yeroo baay'ee jechuudha channel kan koo kan Telegram Soofumar Media jedhamu akkaataa ittiin keessa seentan isinitti agarsiisee jira. Linkii isaa bakka viidiyoo kanatti daawwattan description jala ni argattu. Akkanumallee @Soofumar appettanii search gootan channel kan koo kan Telegram Soofumar Media ni argattu. Ergasii keessa yeroo seentan egaa akkuma asirratti argattan reward adda addaa badhaasa adda addaa qaba kan guyyaa guyyaadhaan akkanumallee torbaaniin badhaasan jechuudha. Linkii isaa argachuudhaaf projektii haaraa airdrop onas taap jedhamu kana ammuma eegalaa isiniin jedhee irra barreessee jira. Linkii isaa kanadha. Boot linkii kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti gara projektii kana eegalchiisutti ni seenna jechuudha. Akkuma projektiiwwan airdrop kan kamiyyuu earn to tap-dhaan kan hojjetamudha. Onas taap jedhama. Egaa isa kana jalqabsiisuudhaaf start kan jettu kanarra kilik gootanii linkii irratti erga kilik gootanii booda jechuudha. Akkaataan ittiin hojjetan baay'ee tokko salphaadha. Akkuma projektiiwwan airdrop kanneen biroo karaa inviteetiin hojjetaa namootaaf erguudhaan linkii isaanii akkanumallee taap gochuudhaan akkanumallee dhaggeeffattoota kan koo taaskiiwwan adda addaatu jira kanneen raawwachuudhaan salphumatti hojjechuu dandeessanii yeroo listi ta'e immoo badhaasa gaarii yookaan immoo tookinii gaarii yoo ta'e kaffaltii gaarii ni kaffalu. Kana qofaa miti wanti nama gammachiisu asirratti yeroo keessa seentan haala kanaan isin dhufa. Asuma irratti dhaggeeffattoota kan koo galmaa'uudhaan salphumatti asirratti ni galmooftanii wantoota taaskiiwwan salphaadhaan ni raawwattanii ergasii immoo toonii 17 irratti hirmaachuu dandeessan akkanumallee USDT 1,000 guyyaa guyyaadhaan qopheessanii jiranii isa irratti illee hirmaachuu dandeessan. Galmaa'uudhaaf gara fuulduraatiin gara natti yeroo seentan as keessanii seentan jechuudha. Join now kan jettu sitti dhufa galmaa'uudhaan argachuu dandeessanii. So join now kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara keessaatti ni seentan. Yeroo keessa seentan wantoota isinii dhufan kanneen keessaa baay'eetu isinii dhufa. Wantoota kanneen asirratti ilaaluu dandeessanii. Projektiin kun already suuraa Trump mootummaa Ameerikaadhaa kan ture jechuudha. So isa qabatee dhufee jira Trumpidha. Background irratti akkuma asirratti argatan egaa badhaasota adda addaa guyyaa guyyaadhaan qopheessanii jiranii isaan kanneen akkaataa ittiin hojjetan. Jalqaba irratti complete privacy keessatti tokkoffaa connect gochuu qabdanii waaletii keessanii asuma irratti googa jettutti isin dhufa isa irra kilik gootanii waaletii keessanii connect gootan jalqaba irratti jechuudha. Wanti isin gochuu qabdan jalqaba irratti waaletii keessanii wal qunnamsiisuudha. Waaletiiwwan keessan keessaa isin filachiisa. Toonki baay'ee keessan ta'uu danda'a. Akkanumallee Telegram waaletii keessan kan barbaadanii wal qunnamsiisan akkanatti raayit irratti isiniif godha jechuudha. So gooka jettu irratti kilik gootanii salphumatti waaletii keessan kan barbaadanii wal qunnamsiisuu dandeessan. Inni lammaffaa immoo retweet gochuu fi tag gochuudha. Isa kanas gooka jettu kanarra kilik gochuudhaan gara Telegram Twitter keessanitti isin fudhata. Ergasii immoo Twitter keessan irra ergisentanii tweet gochuu dandeessanii wanta tokko barreessuu dandeessanii of duubattis deebi'uu dandeessan rakkoo tokko hin qabu. Ergasentanii booda check qofa isiniif godha. Ergasii immoo QX posteedha. Postii karaa Twitter irratti illee
poostii sanarratti illee asumarratti goo keetu kanarratti kilik gootanii keessa seentanii tiwutara keessan keessa seentanii salphamatti poostii sanarratti raaktii gochuudhaan duuba deemuu dandeessanii. Egaa kanneen cheek gochuu irratti argama. Inni biraa immoo telegiraam chaanala isaanii keessa seenuudha. Goo kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo gara chaanala isaanii kan telegiraamaatti isin fudhata jechuudha. Gara chaanala isaanii kan telegiraamaatti isin fudhata. Ergasii immoo jooyin gochuudhaan keessanii seentanii ergasii immoo reaaktii tokko ni gootanii ergasii immoo ammas duubatti ni deebitan jechuudha. Karaa ittiin hojjetan baay'ee tokko salphaadha. Egaa wantoota kanneen afran yoo raawwatan tokkoffaa waalitii keessanii yoo wal quunnamsiiftan, lammaffaa immoo tiwutara akkaawuntii tiwutaraa isaanii kan filoo yoo gootan yookaan laayikii yoo gootan tiwitii yoo gootan wanta taag yoo gootan kanneen gochuudhaan. Inni biraa immoo tiwitii eksi poostiidha. Poostii irratti wanta tokko raawwachuu jechuudha. Inni biraa immoo chaanala isaanii kan telegiraamaa konneektii yeroo gootan ergasii immoo maal gootanii raayit irra isiniif godha. Waalitii keessanii yoo wal quunnamsiiftan olmost waalitii keessan irra raayit isiniif godha. Already kanaan dura waan wal quunnamsiisee fi isin gooka jettu irratti kilik gochuudhaan waalitii keessan keessaa kan barbaadan filattanii wal quunnamsiisuu dandeessan. Erga taaskiiwwan kanneen raawwatanii booda cheek jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphamatti cheek akka isiniif godhuu fi raayit akka irratti isiniif godhu gootan jechuudha. Ergasii immoo raayit irratti isiniif godha jechuudha. Hunda isaanii irratti raayit isiniif godha. Akkuma asirratti argatan hunda isaanii kompleet gootan jechuudha. Haala kanaan kompleet gochuudhaan ergasii immoo badhaasa kanarratti badhaasa USDT 1000 kanarratti hirmaachuu dandeessan. Ergasii immoo join kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan join gootan jechuudha. Badhaasa kana salphamatti garuu waalitii keessanii wal quunnamsiisu tiwutara isaanii irratti seentanii taag gochuu akkanumallee eksi poostii keessan irratti yeroo seentan tiwutara irra yeroo seentan salphamatti akkaawuntii isaanii kan tiwutara ammallee poostii yoo gootanii irratti kwiit yeroo gootan akkanumallee chaanala isaanii join yoo gootan wantoota kanneen afra yoo raawwatan raayit isiniif godha. Raawwachuun isin gaafatu isin irratti gooyi kan jedhu irratti kilik gochuudhaan gara duubatti deebitanii ergasii immoo osoo raawwatanis raayit irratti isiniif godha jechuudha. Cheek qofa gootan jechuudha. Ergasii immoo riferaal linkii isiniif kenna. Isa kana kooppii gootanii namootaaf ni ergitan jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin ni ergitanii ergasii immoo riiwardii kana salphamatti dhaggeeffattoota koo mo'achuu dandeessanii jechuudha. Egaa inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo kanarratti hirmaachuu dandeessan earn free 70 ton every day jedha guyyaa guyyaadhaan. Egaa toonii 17 namoota ni badhaasu. Ergaa innis kunis akkuma asirratti argatan kanaaf yeroo haganaatti hafee toonii 17 kana namoota badhaasuudhaaf soo abbaa carraa yoo taatan toonii kana keessatti illee argachuu dandeessanii. Akkuma asirratti argatan waalitii kan kootiin konneektii godhee jira. Konneektii waan godheef riiwardii kun yeroo nagahe direct gara waalitii keessan waalitiin keessan konneektii isiniin jedha asitti. So konneektii gochuu dandeessanii duratti akkaataa ittiin gochuu dandeessan duratti isin taasisee jira. Konneektii waalitii kan jettu fuulduratti googa jettutu jira. Ergasii immoo gara waalitiiwwan keessan isin filachiisa. Waalitiiwwan keessanii konneektii gochuu akkaataa ittiin dandeessan kana dura bal'inaan viidiyoo bal'aa hojjedhee jira. Namoonni hanga ammaatti namoota tooppii 10 isin jedha. Namoota 10 kan hanga ammaatti toonii mo'atan keessaa fakkeenyaaf jalqaba irratti toonii 5 mo'atee toonii 3 toonii 2 toonii 1 jechaa deema. So isinillee abbaa carraa yoo taatan egaa namoota kana keessa seenuudhaan badhaasa kana argachuu dandeessanii jechuudha. Egaa badhaasa kana qofa osoo hin taane dhaggeeffattoota koo wanta baay'eetu jira. Asirratti yeroo piroojeektiin kun listi ta'etti badhaasa qarshii gaarii ni kafala jedhamee eegama. Erga isii taap gochuudhaan asirratti kooyinii wal sassaabachuu dandeessanii. Akkuma kanaan dura piroojeektiiwwan airdrop baay'ee irratti isinitti agarsiisee jira. Egaa taap akkaataa ittiin gootan akkanumallee buustii akkaataa ittiin gootan wantoota baay'ee isinitti agarsiisee jira. Taap gootanii ergasii immoo erga geessitanii taap keessan erga geessitanii hanga dandeessan jechuudha. Asirratti taap hangam akka gootan isiniif kaaya 9,000 fooyi isinii kenna. 10,000 naannoo sana isinii kenna. Ergasii taap gootanii hamma barbaadan erga kileem gootanii booda ergasii immoo kileem kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara akkaawuntii keessanitti akka isiniif dabalu gochuu dandeessanii. Ergasii immoo Onyx haga argisin hojjettanii kana dhaggeeffattoota koo asirratti isiniif dabala. Yeroo jalqabaa garuu Onyx 5,000 isiniif kenna yeroo isin inviting linkii kan kootiin seentan jechuudha. Egaa karaa itti hojjetan kan biraa taaskiidha. Taaskiiwwan adda addaatu asirra jira. Akka taaskiiwwan kanneen raawwachuudhaan salphamatti deeyilii komboo qaba. Deeyilii taaskii qaba. Wantoota baay'ee qaba jechuudha. Asirratti wantoota baay'eetu jira waan ta'eef isaan kanneen raawwachuudhaan irraa fayyadamuu dandeessanii. Kana qofa osoo hin taane faarmingii qaba. Akkuma bulum jechuudha. Balama irratti ni beeytanii faarming ni jalqabsiiftanii ergasii immoo Onyx kana kooyinii isaa isiniif laakkaa jechuudha. Airdrop kan jedhu keessa yeroo seentan immoo wantoota baay'eetu jira. Badhaasota kanneentu argama. Badhaasota kanneen already irratti hirmaannee jira. Akkaataa ittiin irratti hirmaachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Isa USDT 1000 argisiisuu irratti hirmaannee jira. Isa toonii 17 guyyaa guyyaadhaan kan badhaasu irratti hirmaachuudhaaf immoo asirratti illee dhuftanii maal gootanii bakka asirratti argattan jechuudha. Home irra ni seentanii ergasii immoo explorer kan jettu irratti airdrop irra ni seentanii ergasii immoo badhaasota kanneen join gochuu dandeessan. Isa duratti isinitti agarsiisee jira. Isa toonii 17 guyyaatti argamsiisuu sana irratti illee hirmaachuudhaaf join now kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo akkuma duratti isinitti connect gootan yoo connect godhin isa kanas waalitii keessanii tokkoffaa connect gootanii fuulduratti toonii kanarratti illee hirmaachuudhaaf. Sababni isaas isa jalqaba USDT 1000 irratti kan hirmaatanii inni kun immoo toonii meeqa irratti hirmaatatanii toonii 17 sana keessatti hirmaachuudhaaf badhaasa kana yoo argattan egaa wantoota isin gaafatu qaba. Tokkoffaa waalitii keessanii wal quunnamsiisa isiniin jedha. Lammaffaa immoo namoota sadiif invite godhaa isiniin jedha. Linkii kana taag godhaa isiniin jedha. So google jettu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo kan biraa immoo Onyx channel boost godhaa isiniin jedha. Egaa inni biraa immoo telegram channel isaanii join godhaa isiniin jedha. Wantoota kanneen raawwachuudhaan jechuudha. Wantoonni kanneen keessaa kan isinitti ulfaatu xiqqoo boost Onyx channel kan jedhu
kanarratti kilik yeroo gootan fuulduratti egaa boost gochuudhaaf leevilii asirratti wantoota isin gaafatu qaba. So isa kana boost gochuun xiqqoo isin tulfaachuu danda'a. Garuu isin asirratti Telegram Premium yoo ta'e channel keessan boost gochuu dandeessan. Salphumatti Telegram keessan akkaataa ittiin Premium gochuu dandeessan yeroo biraa viidiyoo isiniif qabadhee dhufa. So isa kana raawwachuudhaan salphumatti hojjechuu dandeessanii. Egaa inni biraa immoo channel isaanii kan Telegram irratti taag gochuu dandeessanii namoota sadiif taag gochuu dandeessan. Channel isaanii kan Twitter irratti jechuudha. Kan Twitter irratti egaa wantoota kanneen yoo raawwatan akkanumallee channel isaanii kan Telegram irratti react yoo raawwatan deemtanii achirratti react isaanii yoo raawwatan salphumatti egaa waalitii keessanii wal qunnamsiisuun baay'ee tokko salphaadha. Inni kunis dhaggeeffattoota kan check gochuudhaan raawwachuu dandeessanii Twitter irratti dhaqxanii dhaggeeffattoota kan taag gochuudhaan namoota sadiif taag yeroo gootan ergasii immoo asirratti raayit isiniif godha. Akkuma asirratti argattan channel isaanii kan Telegram malee join gochuun baay'ee tokko salphaadha. Kan isinitti ulfaatu garuu warroonni channel Telegram Premium ittiin fayyadamne boost on as channel kan jedhu kana boost gochuudhaaf asirra googa yeroo irratti kilik yeroo gootan leevilii isaa guddisaa isiniin jedha channel keessan kan Telegram jechuudha. Leevilii duwwaa irratti argama. Leevilii tokko yeroo geettan isa kana boost gochuudhaan channel isaanii kana yeroo boost gootanitti dhaggeeffattoota kan salphamatti isa kana irrattis illee dhaggeeffattoota kan isiniif banaa jechuudha. Wantoota kanneen yeroo raawwatan join qofata join kan jettu isiniif banamti. An already boost gochuu hin danda'u channel kan koo Telegram kun Premium miti. So isin wantoota kanneen sadii yeroo raawwatan toonii 17 kana irratti illee toonii hanga 500 ti asirratti kan qopheessine jedhanii. So isaan guyyaa guyyaadhaan garuu kan baasan toonii 17 dha. Isarratti hirmaachuudhaan toonii kanallee salphamatti mo'achuu dandeessanii jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo wantoota kanneen qofa isin gaafata. Kuwwan salphaadha. Waalitii keessanii wal qunnamsiisuu salphaadha. Akkanumallee taag gochuudhaan Twitter irra seentanii namoota sadiif taag gochuun salphaadha. Akkanumallee channel isaanii kan Telegram join gochuun salphaadha. So isa kana qofaadha kan isin tulfaatu. Isa kana warroonni channel Telegram Premium qabdan irratti hirmaachuu dandeessan. Egaa karaan ittiin galmooftan tokko isa kanaadha. Dhaggeeffattoota kan koo itti hojjetan baay'ee tokko salphaadha. Waalitii keessanii yeroo itti wal qunnamsiiftan akkaataa itti wal qunnamsiiftan wantoota baay'ee badhaasota kanneen irratti akkaataa ittiin hirmaachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Egaa badhaasota kanneen irratti hirmaattanii garuu qarshii kana yoo mo'attan toonii yookaan immoo USDT yoo kan mo'attan ta'e koomanta irratti dhaggeeffattoota kan koo yaada keessan naaf qoodaadha. Namoota baay'ee fayyada waan ta'eef. Viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kana faraawwatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan YouTube keessatti qabaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.